Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii jechaa har'a viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee Qananii Addunyaa murtee mana murtii fi suura ishee tiiktookii akkaawuntii ishee irratti gadhiifame ilaalchisee sooshaal miidiyaa dabalatee uummata kana abjuu hiika hin qabne ta'ee turuun ni yaadatama. Guyyaan bulus ji'oota darban keessatti beellamni mana murtii dheeratullee shakkamaan duraa artiist Andu'aalem Gosaa mana hidhaa taa'uudhaan beellama mana murtii hordofachuun isaa ni yaadatama. Haa ta'ullee uummatni waa'ee Qananii Addunyaa guyyaa guyyaadhaan wanti haaraan furmaata argachaa adeema jechuun abdii godhachuudhaan eegaa tururre wanti haaraan akka hin mul'annee fi rarra'ee hafuun isaa gadda guddaa fi gaaffii ta'ee hafeera. Poolisiin beellama dabalataa gaafachuudhaan beellamni akka dheeratuu fi qorannoo mana yaalaa dhiyeeffachuu akka danda'u gaafatee manni murtiis eeyyamaa fi akka ture ni yaadatama. Haa ta'ullee waxabajjii gaafa 3/2017 poolisiin himata dabalataa fi qorannoo addaa himata himachiisu abbaa alangaatiif dhiyeessuu waan hin dandeenyeef abbaan alangaa caamsa gaafa guyyaa 30/2017tti himatni akka itti dhiyaatuu fi yookaan immoo qorannoon gahaa miti jedhee galmee cufuun osoo irra jiraatu kana gochuu dhiisuu isaa abukaatoon shakkamaa iyyata dhiyeeffateen qorannoon poolisii akkuma gaheen guyyaa 15 keessatti himatni yoo hin banamne seeraan ala hidhamee jedhamee waan yaadamuuf maamilli koo bilisa akka naa bahu jechuudhaan abukaatoon mana murtii gaaffii gaafateen murtiin itti aanu shakkamaan artiist Andu'aalem Gosaa wabii qarshii 50,000tiin mana hidhaatii akka bahu murtaa'eera. Gar tokkoon shakkamaan artiist Andu'aalem Gosaa kan shakku gaddaa kan hin shakkine immoo gammadaa addaan galeera. Murtee murteeffame kana irratti artiist Andu'aalem Gosaa ji'oota 3f mana hidhaa ture. Hidhaa irraa akkuma baheen mana amantaa Sillaasee Kaatedraalaa bakka iddoo awwaalcha Qananii Addunyaa itti awwaalamtetti deemuudhaan bo'uudhaan hirmii baafateera. Abbaan Qananii obbo Addunyaan seera adeemsa murtee kanarratti komii akka qabanii fi ilmoon isaanii haqa akka hin arganne garaan koo beekeera. Falmiin mana murtii sun baay'ee dadhabsiisaa ture. Garuu mucayyoon koo akka haqa hin arganne beekullee abbaan alangaa waan nu jedhu dhaggeeffannee Waaqayyotti kennina. Waaqayyo dhugaa ishii haa baasu. Nuti akka namaatti waan jennu hin qabnu. Jalqabarraa kaasee nu dadhabsiisuuf malee mana hidhaatii gad lakkisuu kan barbaadan tureera jechuudhaan Andu'aalem Gosaa mana hidhaatii gad lakkifamuu isaatiin wal qabatee Qananiin haqa hin arganne jechuudhaan ifaa ifatti komii isaanii kaasaniiru. Booddee dhimmi Qananii Addunyaa sooshaal miidiyaatti haphachuu jalqabeera. Sababni isaa dhimma Qananii Addunyaa ilaalchisee iyyata abukaatoon artiist Andu'aalem Gosaa dhiyeeffate irratti gaazexeessonni miidiyaan kamiyyuu dhaddacha beellama irratti akka hin hirmaanne dhorkamuun isaa akka tasgabbaa'u gahee taphateera. Guyyoota darbe keessatti sagantaa yaadannoo maqaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin awwaardii yookaan kennaan qophaa'ee irratti mana hidhaatiin booda artiist Andu'aalem Gosaa kennaa qophaa'eef gara bakka bu'aa isaatiin fudhachuudhaan kennaan kun yaadannoo Qananii Addunyaatiif haa ta'u jechuudhaan dubbachuun isaa dhaga'ame. Kanumatti aanuudhaan footoon Qananii Addunyaa tiiktook akkaawuntii ishiitiin gad lakkifame. Footoo kana eenyutu gad lakkise? Kan isheeti moo yookaan immoo namni tokko dhugaa ishee baasuuf cinaa cinaa deemaa jira. Murtee booda akkamitti bahe? Footoon kun gaaffii guddaa uummata keessatti uumeera. Har'aaf viidiyoon qabadhee
isiniif dhiyaadhe kanuma nagaaf naan tura. Bajji gaafa 3/2017 poolisii himata dabalataa fi qorannoo addaa himachiisu abbaa alangaatiif dhiyeessuu waan hin dandeenyeef abbaan alangaa caamsa gaafa guyyaa 30/2017tti himatni akka itti dhiyaatuu fi yookaan immoo qorannoon gahaa miti jedhee galmee cufuun osoo irra jiraatu kana gochuu dhiisuu isaa abukaatoon shakkamaa iyyata dhiyeeffateen qorannoon poolisii akkuma gaheen guyyaa 15 keessatti himatni yoo hin banamne seeraan ala hidhamee jedhamee waan yaadamuuf maamilli koo bilisa akka naa bahu jechuudhaan abukaatoon mana murtii gaaffii gaafateen murtiin itti aanu shakkamaan artiist Andu'aalam Gosaa wabii qarshii 50,000tiin mana hidhaatii akka bahu murtaa'eera. Gar tokkoon shakkamaan artiist Andu'aalam Gosaa kan shakku gaddaa kan hin shakkine immoo gammadaa addaan galeera. Murtee murteeffame kanarratti artiist Andu'aalam Gosaa ji'oota 9 mana hidhaa turee irraa akkuma baheen mana amantaa Sillaasee Kaatedraalaa bakka iddoo awwaalcha Qananii Addunyaa itti awwaalamtetti deemuudhaan bo'uudhaan firmii baafateera. Abbaan Qananii obbo Addunyaa seera adeemsa murtee kanarratti komii akka qabanii fi dhimma isaanii tureera jechuudhaan Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii gadi lakkifamuu isaatiin wal qabatee Qananiin haqa hin arganne jechuudhaan ifatti komii isaanii kaasaniiru. Booddee dhimmi Qananii Addunyaa sooshaal miidiyaatti haphachuu jalqabeera. Sababni isaa dhimma Qananii Addunyaa ilaalchisee iyyata abukaatoon artiist Andu'aalam Gosaa dhiyeeffateerratti gaazexeessonni miidiyaan kamiyyuu dhaddacha beellama irratti akka hin hirmaanne dhorkamuun isaa akka tasgabbaa'u gahee taphateera. Guyyoota darbe keessatti sagantaa yaadannoo maqaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin awwaardii yookaan kennaan qophaa'ee irratti mana hidhaatiin booda artiist Andu'aalam Gosaa kennaa qophaa'eef gara bakka bu'aa isaatiin fudhachuudhaan kennaan kun yaadannoo Qananii Addunyaatiif haa ta'u jechuudhaan dubbachuun isaa dhaga'ame. Kanumatti aanuudhaan footoon Qananii Addunyaa TikTok akkaawuntii isheetiin gadi lakkifame. Footoo kana eenyutu gadi lakkise? Kan isheeti moo yookaan immoo namni tokko dhugaa ishee baasuuf cinaa deemaa jira. Murtee booda akkamitti bahe? Footoon kun gaaffii guddaa uummata keessatti uumeera. Har'aaf viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma nagaaf naan tura.